Vidiyoon keenya har'a immoo waa'ee maaliitii? Waa'ee fair value gaappiiti jechuudha. Fair value gaappii jechuun maalidha? Maaliif nu barbaachisa? Akkamitti immoo maarkeeticha irratti itti fayyadamna isa jedhu adda baafannaa jechuudha. Fair value gaappiin maarkeeticha keessatti koor isa jedhamudha jechuudha. Iddoo baay'eetti kan nama barbaachisu iddoo itti binnuu fi iddoo itti gurguruulee kan nutti mul'isudha jechuudha fair value gaappii. Fair value gaappii jechuun iddootti qaamni bituu fi qaamni gurguru walirraa fagaatee jiru kan immoo humnaan ol ba'u yookaan humnaan gadi bu'u jechuudha. Fakkeenyaaf fair value gaappiin jiraachuun isaa kan nuti hubannu yookaan kan nu beeksisu maali iddoo kamitti yoo jedhani fakkeenyaaf warri bitan yookaan warri gurguranii humnaan iddootti baay'atanidha jechuudha. Yeroon akkasiin jedhu fakkeenyaaf kitaaba kanarratti yeroo isin agarsiisu kaandilii sadii gidduuttidha kan hojjetamu fair value gaappiin. Fakkeenyaaf namoonni baay'een yookaan immoo seelii warra gurguranirra warri bitan baay'ee yoo ta'an fakkeenyaaf ishiin kun kaandilii ishiin dimtuun kun tokko akka lakkoofsa tokkotti yookaan A jennee fudhanne inni kun immoo B jennee fudhanne inni kun C jennee illee fudhanne yookaan immoo tokko lama sadii fudhanne inni tokkoffaa fi inni sadaffaan gaappiin walakkaa isaanii jiru fair value gaappii jedhama yookiin immoo A fi C gidduu gaappiin jira wiikii isaan irratti yeroo ilaaltan illee jechuudha. Iddoo kanatti fi iddoo kanatti gaappii walakkaa jira. Gaappii walakkaa kana jiru maal jira? Fair value gaappii jedhama jechuudha. Inni kun immoo yeroo bearish ta'e yookaan immoo seel zoonii yookaan immoo yeroo itti gurguran warroonni gurguran immoo baay'atan akkamitti uumama? Akkasuma illee asitti A, B, C jennee fudhannee A fi C gaappii walakkaa isaanii qaban jechuudha. Wiikii isaan irratti humnaan jechuudha. Waan fakkeenyaaf iddoo biraatti illee yoo isin agarsiisu akkuma isa kana tokko lama sadii jechuudha. Gaappii walakkaa kana jiru maal jedhama? Fair value gaappii jedhama. Fair value gaappichi immoo akkamitti uumama yeroo jennee yaadnu maarkeetichi asoolee yookaan immoo asii gadi yeroo deemu yookaan warri bitanii yookaan warri gurguranii humni yerootti argatan yookaan yeroo wal madaaluu dhabuudha jechuudha. Kanaaf humnaan osoo bakka kana guutiin diiganii asii gadi bu'u yookaan asoolee ba'uu jechuudha. Humna qabu jechuudha warri bitanii fi warri gurguran. Kanaaf yeroo maarkeetiin kun uumamu nuti maaltu nurraa eegama? Fair value gaappiin amalli fair value gaappii maalidha? Deebiitu bakka sana ni guutaa jechuudha. Gatii iddoo darbe sana deebi'ee guutuun dirqama isaati jechuudha. Fakkeenyaaf chaartii irratti illee yeroo isin agarsiisu iddoo kanarratti kun amma USD JPYdha. Doolaara Ameerikaa fi doolaara Jaapaanii qarsii Jaapaanidha. Fakkeenyaaf asirratti yeroo isin agarsiisu zoom illee godhee isin agarsiisu iddoo kanatti fair value gaappii jechuun maalidha? Iddoo kanatti yeroo isin agarsiisu fair value gaappii jechuun maarkeetii keessatti yookaan iddoo kana jechuudha fi iddoo kanaa fi iddoo kana garaagarummaa kana gidduu jirtu fi kanaa fi kana gidduu kan jiran jechuudha. Akkasuma illee iddoo garaagarummaa kana gidduu jirtu jechuudha. Iddoo kana itti mul'atu taanaan inni diimaan kun jira tokko inni magariisa kana sadii jechuudha. Gaappii isaan warreen tuqne jechuudha. Isaan kun fair value gaappii jedhama jechuudha. Fair value gaappii jechuun kaandilii sadii gidduutti wantoota raawwatan yookaan gaappii raawwatan imbaalaansii uumamuudha jechuudha. Waan fakkeenyaaf iddoo kana agarsiisu walakkaa kanatti imbaalaansii kan jedhamu jiru. Baalaansiidha. Si warri gurguranis warri bitanis iddoo kanatti baay'een isaanii baalaansii godha jira. Imbaalaansii uumamne jechuudha. Akkasuma garuu imbaalaansii walakkaa kana jiru iddoo kamittidha? Yeroo jennu iddoo kanallee imbaalaansii ni jira. Yoo isinitti mul'ate ta'e yookaan fair value gaappii ni jira. Akkasuma illee iddoo kanallee fair value gaappii ni jira. Iddoo baay'eetti fair value gaappiin jira jechuudha. Fair value gaappiin kun akkamitti uumama? Yeroo humnaan osoolee ba'u warri bitanii yerootti caalanidha jechuudha. Akkasuma illee yeroo fair value gaappii yookaan immoo seel zoonii yookaan asii gadi bu'u walakkaa sanatti kan uumamu iddoo imbaalaansii itti uumamu suni fair value gaappii jedhama jechuudha. Fakkeenyaaf jimaata kan ture kun fair value gaappii qaba. Fair value gaappiin kun akkamitti uumame yoo ta'ani warri bitanii warra gurguran humnaan caalanii bahanii jechuudha. Kanaaf fair value gaappii uumamu jechuun wantoota kana sadan kaandilii sadii gidduutti kan uumamudha jechuudha. Waan fakkeenyaaf kaandilii afur gidduutti yoo uumame wantoota fair value gaappii miti jechuudha. Indoo goriin itti fufuudhaan amalli fair value gaappii maalidha jennee yeroo ilaallu amalli fair value gaappii opposite direction kan dhufu carraatiin ofirraa dhiibuu ni qaba jechuudha. Yeroo akkasiin jedhu fakkeenyaaf deebi'eetu maarkeetichi dhimma waan sana guutuu waan qabuuf iddoo kanatti yeroo isin agarsiisu amma iddoo kana walakkaallee fair value gaappiin jira. Kanaaf deebi'eetu kana guuteetu asoolee bahee jechuudha. Akkasuma illee seel zoonii yeroo ta'u fakkeenyaaf karaa dakarraa kun karaa gajjallaarraa dhufa tanaan akkasitti fair value kana gaappii kana tuqeetu
akkati fair value gaappii kan tuqeetu akkati gad deebi'aa jechuudha. Amala ofirraa dhiibuu qabaa jechuudha fair value gaappiin. Gubbaarraanis yoo dhufe akkasumallee gajjallaanis yoo dhufe yeroo dhufe iddoo fair value gaappii sana guutuu yeroo ofoolee carraan ittiin humna ofirraa dhiibuu ni qaba jechuudha fair value gaappii. Kanaaf nuti haala kamiin binnaa haala kamiin gurgurraa fair value gaappiin kun maal nu fayyadaa jennee yeroo itti ilaallu immoo fair value gaappii sana irratti dhaabbanneetu binnaa gurgurraa jechuudha. Fair value gaappii qofa otoo hin taane wantoota 5 jiru isaan keessaa PO3 kan jedhamu jira. Accumulation, manipulation fi distribution kan jedhamu jira. Akkasumallee inversion fair value gaappiin jira. Order blocking jira. Rejection blocking jira. Wantoota kana hundumaatiif viidiyoo isin kan hojjedha waan ta'eef duukaa bu'uu hin dagatinaa. Kun tokko isaatiif viidiyoo mataa isaa isin hojjedha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf har'a akka kooriitti kan ilaallu maalidha? Fair value gaappiin maalidha yeroo jennee ilaallu fair value gaappiin kaandilii 3 gidduutti wanta uumamudha jechuudha. Fakkeenyaaf kaandilii kana gidduutti yeroo isin agarsiisu kaandilii ol ba'aa jiru kana gidduutti inni tokkoffaa fi A fi C'n kun yeroo isaan waliin tuqne jechuudha. Wiikiin isaanii yeroo gaappiitti godhatu as walakkaatti yookaan iddoo kanatti fair value gaappiin uumame jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko tireedii fudhachuu barbaade fair value gaappii akka kii leeviliitti fayyadama. Innis immoo haala kamiitiin fayyadama yeroo jennee ilaallu gara tireendii sanatti yeroo deebinu amma yeroo iddoo kanatti isin agarsiisu maaltu jira isinitti fakkaate fair value gaappii amma fakkeenyaaf naannoo kanarraa yeroo isin agarsiisu yoo jiraate isin agarsiisa. Tole iddoo kanatti amma fakkeenyaaf fair value gaappii kana isin agarsiisa. Fakkeenyaaf fair value gaappii walakkaa kana yoo argitaniitu ta'e fair value gaappii walakkaa kana jiru akka kii leeviliitti fayyadamaa jiru. Fair value amma maarkeeticha soolee deemaa jira. Sana booda nuti intarii gochuudhaaf iddoo kanatti akkasitti fair value gaappii keenya kaawwanneetu eegnaa jechuudha. Maarkeetichi ergas ga'ee booda deebi'eetu dirqama deebi'ee waan sana waan fudhatuuf waan sana waan guutuuf jechuudha. Yoo lasii gadee ta'ee deebi'eetu iddoo fair value gaappiin sun jiru dirqama guutuun dirqama sarraa eegamaa jechuudha. Maaliif imbaalaansii uumeera waan ta'eef dirqama baalaansii gochuu qaba jechuudha. Maarkeetichi deebi'eetu qarshii sana iddootti dhiisee darbe sana jechuudha. Kanaafuu iddoo kanatti nuti maarkeeticha akka intarii tokkotti fayyadamnee fair value gaappii keenya kaawwanneetu amma liquidity isa gubbaatti jirutti TP keenya kaawwannaa yookaan take profit keenya kaawwanneetu fair value gaappii gajjallaa immoo stop loss keenya kaawwannaa jechuudha. Inni kun fair value gaappii qofa ilaaltanii iddootti seeliif baay'attanii qofa miti akkasumallee confirmation isin barbaachisa. Sarraan ala immoo fair value gaappiin akka waan tokkotti yookaan indikeetarii tokkotti fayyadamtu jechuudha. Kanaaf isa kana akka hin daganne fair value gaappiin kaandilii 3 gidduutti waan tuqamudha. Itti aanuutiin illee akka kii leevilii tokkotti fayyadamta. Sana booda iddootti bittuuf iddootti gurgurtu keessaa inni kun akka furtuu tokkotti siin gargaara jechuudha. Namni baay'ee garuu fair value gaappichi qofa iddootti isaan tireedii godhan baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf fair value gaappiin akkamitti uumama jettanii mana gaafatanii haala kanaatiin jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo biraatti illee yeroo isin agarsiisu fair value gaappiin iddoo kana gidduu jiru yeroo isin agarsiisu fakkeenyaaf fair value gaappiin kana gidduu jira. Kana sadan gidduu jira. Kun Eedha, kun Bidha, kun immoo Cdha jechuudha. Kana sadan gidduutti tokkoffaa fi sadaffaa gidduutti fair value gaappii yookaan imbaalaansiin jira. Kanaaf maarkeetichi as qaqqabee yeroo ta'u dirqama yoollee ol bahee kanaa olillee deemete jechuudha. Dirqama deebi'eetu fair value gaappii sagate sana guutuun dirqama isaati. Iddoo sana dhufeetu tuqeetu firii diskaawuntii zoonii keessa seeneetu ol deebi'ee bahaa jechuudha. Kanaaf nuti immoo maal goona yeroo inni kutii as odee ba'u kana nuti iddoo kamitti seenuudhaaf carraa arganneerra iddoo fair value gaappiin kun jiruuti jechuudha. Kanaaf nuti immoo iddoo kan kaawwannaa akka furtuu tokkotti yeroo furii fayyadamnu fair value gaappii qofa otoo hin taane confirmationiin keenya sadaffaan tokko ni jiru garuu isaan keessaa inni kunis tokkodha jechuudha. Kanaaf amma liquidity sagaaraatti fayyadamna jechuudha kanallee kaawwanne. Kanaaf iddoo kanatti dogoggora akka hin hojjenne fair value gaappii keessanii haala kanaatiin kaawwachuu dandeessu. Haala kanaatiin hubachuu dandeessu jechuudha. Namoonni illee gaaffii fi koomentii qabdan illee laa barreessuu dandeessu. Fair value gaappiin maal nu fayyada? Iddoo itti waan kana adda adda baafannu ta'a jechuudha. Fair value gaappiin iddoo itti imbaalaansiin uumamudha. Itti aansuudhaan immoo iddoo nuti itti seennee bituu yookaan gurguruu itti fayyadamnu. Akkasumallee yeroo warri baayeroonni bitanii fi ammoo yeroo iddoo seelii warri gurguran illee itti bitanii seenan haala kamiin isin agarsiisa. Fakkeenyaaf isaaf example tokko illee yeroo fayyadamnu
Amma fakkeenyaaf iddoo kanallee yoo fayyadamtan fair value gaappii guutee tolu ba'ee akkasumallee immoo iddoo kanatti illee yeroo ilaaltan fair value gaappiin kana gidduu jira. Fair value gaappiin kana gidduu jira. Isa kana tokko yoo ta'e kun lama yoo ta'e kun sadii yoo ta'e kana gidduu fair value gaappiin tokkoo fi sadaffaa kana gidduu. Kanaaf maarkeetichi asii gadee bu'ee dirqama garuu maal godhe ol deebi'eetu fair value gaappii sana guute jechuudha. Kuni fair value gaappii yeroo guutuu nuti iddoo kanatti maal goona opposite direction waan ta'eef maarkeetii keenya maal godha fair value gaappiin opposite direction deebisa waan ta'eef amma fakkeenyaaf iddoo kanatti fair value gaappiin iddoo kana jira maarkeetichi iddoo kana akka qabeera waan ta'eef amma iddoo kanatti dhufee dirqama gadi deebisa jechuudha maarkeetichi fair value gaappii iddoo kana inni jiru jechuudha. Haaluma kanaatiin illee osoo gubbaatiin isee jedhee dhufee fair value gaappii iddoo kana jiru akkas tuqeetoo osoo deebi'aa jechuudha. Kanaaf fair value gaappiin kun carraattiin oppositii yookaan immoo karaa dhufeetti deebisuu ni qabaa jechuudha. Kanaaf fair value gaappii kana haala kanaan hubadhaa. Dhufuun illee fair value gaappii yookaan immoo oppositiin kanaa yoo nutti mul'ate haala kamiin hojjennaa isa jedhu isiniifin hojjedha. Kanaaf yuutuubii sabiskiraaybii sheerii gochuun dagatiin akkasumallee tiiktookii illee teelegiraamii keenya illee jooyinii gochuun hin dagatina. Yeroo wantoota achirratti ni barreessan xumurru hundumti keenya laayivii waliin tiriidii goona. Ittaan sun illee giivaawween illee ni jira. Namoota shanii hanga torbaatti namoota qarshiin hir'ina qarshii qabaniif doolaara muraasa diipoozitii ni goona. Deemollee chaalenjii ni qopheessina waan ta'eef hirmaannaan keessanii nu biraa hin hafiin gaaffii fi koomentii warroonni qabdan illee nu barreessuu nu kaa'uu dandeessu. Warri kaastamar sappoortii seeraan isin dubbisu waan ta'eef kanaaf fair value gaappii maal jechuudha yeroo jennu kaandilii sadii iddootti kan uumamu ta'etu innis iddoo carraa itti bituu fi itti gurguruu qabnudha jechuudha. Garuu yeroon akkasii hin jiru fair value gaappii qofa miti kan fayyadamnu nuti akkasumallee konfirmeeshinii ni qabna jechuudha. Kanaaf konfirmeeshinii sanallee duukaa isiniin agarsiisa achiin istiraatejii jallee isiniin hubachiisa jechuudha. Kanaaf waan dhaggeeffattaniif galatoomaa. Ini nuri kadar lagi nanti kata kita lihat sendiri cem.